keekii bareedaa fi mi'aayaa haala salphaa ta'een mana keenyatti hojjenne. Egaa keekiin baay'ee wuddii ta'eera yeroo ammaa kana jedhanii Itoophiyaatti. Manatti yoo ovenas qabaachuu baatte bicha hin hojjette ima nyaatta. Mee waliin hojjannaa har'a keeka kana. Nagaan isiniif haa guddatu kabajamoof jaalatamuu kan taatanii Elsaatu jalatti kan argamtan maamiltoota koo akkam jirtu nagaa keessanii arramee wal wajjin keeka hojjannaa wantoota hojjadhu qopheeffadheetin jira. Egaa akkuma argitan killeedha. Killee bakka lamatti hireetin jira. Isa ammoo kana bicaa yookaan ammoo keelloo kanaa fi bishaan ammoo kana adda baaseetin jira. Asitti immoo wantoota gogaa asitti qopheeffadheetin jira. Kun sukkaara, kun immoo aananidha, kun immoo vaneellaadha. Baking powder, baking powderidha. Kun ammoo vaneellaadha. Isas ammoo kan gogaa addatti, kan ammoo kara bishaanis addatti qopheeffadha. Asitti ammoo kun ila daakuudha. Daakuun kun isa kana tokkoof walakkaadha. Kun amma sukkaara jechuudha. Zayita kan qopheeffadheeru. Asitti wantoota gogaa walitti makee jira. Maankiyaa shaayii kana sadiin isaa baking powder itti godheetin jira. Inni biroo immoo vaneellaa ammoo xiqqoo gimmaasha maankiyaa kana jechuudha. Gimmaasha maankiyaa kana asitti buuseetin jira. Xiqqoo ammoo ashaboo sooqidda xiqqootti asumatti buuseetin jira. Sababiin isaa sukkaarri akka nu jala mi'aan isaa guddisee wannan goone godha. Kun ammoo aanan kun as jira, sukkaarri kun as jira. Kana booddee kan itti maku jechuudha. Isa kanas asitti qopheesseera. Amma immoo iddoo kanatti isa kana maashiniin ammoo rukuta jechuudha. Akka inni sooftii akka inni maal jedhama afaan oromootiin kunoo akkuma argitan isuma duwwaa utuuma tokko keeyyoo isa kanaan akkanatti rukutaa kana booda immoo sukkaara koo xiqqootti buusaa sukkaaraa asitti kana waliin jechuudha. Kunoo sukkaara hunduma oduun taane xiqqeessaa sukkaara keenya waliin geenna. Haga inni kireemii ta'u egaa harka tokkoon waan hojjetaatiin jiruuf na of kolcha harka tokkoon kaameraa koo qabadheetini kana godhaa xiqqeessaa egaa bifa kanaani sukkaara hundumaa itti buuseetin jira. Egaa kunooti bifuma argitan kanaan kun olaala akkanatti yaabbatee jira. Bakka amma ga'eera jechuu kunin
Tole inni biroo immoo kunoo iddoo kanatti killee koo isa kaan bifa kanaan waliin dhayaa isa kanatti ammoo aanan amma kana buusaa kan biraa immoo aanan killee iddoo kanatti immoo zayita xiqqoo hamma isin ga'u yeroo gammaash kan jedhamtu kunooti hammuma kana fayyadama. Inni biroo immoo leemona qaba faaqii loomiiti kuni isa kanas bifa kanaan itti gootanii amma isa kana walitti maka jechuu asitti barbaadan maashinaan dhooftanii waluma haa fudhatuuf malee akka kaanii guddaallee wanti gootan hin jiru. Kana booda ammoo amma daakuu kootii walitti makaa amma kana xumureetiin jira. Amma immoo kan walitti makuun isa kana ka qara argitan san jijjiireetiin jira. Isa kana walitti makuu jalqaba. Isa kana booda duraani daakuu kanaan makee bifa makaaniin ammoo walitti makaa harka tokkoon egaa hojjetaatiin jira. Daakuu ko walitti waan makeeruu fi gingilchuun nan barbaachisu walitti makuu fi kana ammoo namoonni anammoo sirriitti walitti dabalee jira waan ta'eef bifa kanaan asitti akkasitti walitti mammakadha. Akkuma argitan kunoo akkana naaf ta'ee jira. Amma kana kunis hojii isaa xumureetiin jira. Amma kana booddee isa kanaanii kunoo amma kireema duratti hojjedhe kana isa kanaan walitti maka jechuu kunoo bifuma argitan kanaanii isa kanarraa bifuma argitan kanaan fudhataa asitti suutaan akkas godhaa walitti manna jechuutuma ammoo guddiftee dhaawuun barbaachisu iyyuu kun akkuma argitan kana kun jechuun killee duratti sukkaara waliin rukutee kireemii godhe jechuu sekan bifa argitan kana waaw ala argitan kana akkanatti makama jechuu hundumaa kunoo itti makeera kana fakkaata. Amma immoo isa gara itti wanta hojuutti deeffadha. Isa sanitti asitti kunoo xiqqoo dhadhaadhaan akkas godhuu qabna. Jala isaa akka keekanu jalaan qabne jechuudha. Isaa kana hundumaa dhadhaa akkasitti godha. Kunooti akkanatti tolcheetiin jira. Kunini qaama isaa kana dhadhaa fi daakuutti godheera. Amma immoo kunoo asitti kan hojjedhe kan asitti galagalchaa. Egaa kunoo garagalcheetiin jira. Akkana xiqqoo isii gadhiifna. Kana booda oovena koo 180 irratti banadha. Akkuma argitan oovanii kiyya baneetiin jira. 180 irratti gubbaan bantaniyyuu isa jalaa qofaan akkasitti hojjedha. Egaa ka gubbaa duun taane 180 ka jalaa qofaan hojjettanii
kunooti keeka kiyya kunoo kana kun keeki amma galchee kun qara daabboo hojjetaatiin jira. Egaa kunis ba'uu ga'eera kasitti tole nagaan isiniif haa guddatu irra deebi'ee keekni kiyya baheera kunoo jala dhaamseera amma no bifuma argitan kanaan kana fakkaata. Kana booda immoo daqiiqaa 10 yookiin 15 booda kana keessaan baasa amma sitti lakkisa walitti deebiname. Egaa kunoo amma qabbanaa'ee jira amma kunoo isa kanatti deeffadha. Akkuma argitan duubni isaas kana fakkaata. Baay'ee namatti bareeda. Kana amma fuuldura isaa egaa kunooti keekiin kiyya walumaa galatti keeka baay'ee bareedu kun akkuma argitan kana waaw. Egaa akkuma argitan kana keekni ba'eetiin jira. Nyaachuus jalqabneerra isinitti mul'isuuf jecha kunoo bifa argitan kanaan kunoo laalaa kana jira. Kottaa haa nyaannu. Egaa viidiyoo biraatiin hamma walitti deebinutti nagaatti haala kanaan hojjenne salphatti mana keenyatti nyaachuu hin dandeenya. Kana fakkaata keekni koarraa.